seera kabajuu qabnu gabaabduu tokko dubbachuu barbaada. Sababiin nuti asitti walitti qabamneef beekamaadha. Warroota hallaa keenya wajjin hawaasa Itoophiyaa wajjin uummanni Oromoodha. Wayyaanee isa hunduma keenya fixaa jiru. Isa Oromoos, Amaaras, Tigraas ta'e namoota kaan fixaa jiru sagalee tokkoon balaaleffachuuf akkasumas immoo tumsa walii ta'uu keenya walii mirkaneessuuf bakka kana jirrachaadha. Yeroo kana goonu bakki jirru kun bakka darbannoo miti. Ankootu caalaa alaabaan kan koo ta'uu qabaa yookaan jechi ankootu dhaga'amuu qabaa waan jedhamee irratti waan darbamu tokko hin jiru. Kan dhufneef tumsa waan ta'eef akka tumsaatti akka obboleeyyanitti wal bira dhaabbannee sagalee keenya dabareen dhageessisuu jechaadha. Kanaaf seerri har'aa maal inni wal kabajuun sagalee walii kabajuun yaada walii kabajuun obbolummaa walii kabajuun wal bira dhaabbachuu. Kanaaf ammas hin danda'ametti lamayyuu rakkoon illee dhalate jechaadha. Waan hundi tokko waan hundi xiqqoon illee uumamte osoo mufaatuudha waan tokko hin gadiin dura koree waan kana qilleessiteetti moofama isaan waan sana furmaata akka kennu jecha. Kana jechuu barbaanne kanaaf sagantaan keenya akkatti gaggeeffamu irratti waan gabaabduu jechuudhaa fi sa'aatii 14 irraa aga sa'aatii 16 yookaan sa'aatii 16 jecha ruubii irratti as jirra. Sa'aatii 16 irraa eegallee gara Human Rights Commissionerii isa bakka jiru Wilsa Felsin Haalawinsan jedhanii bakka sun deemna. Achi sa'aatii 16 irraa aga 18 illee ta'uu dandeenya garuu nuti amma sa'aatii 17 jenne sagantaan keenya akkas fakkaata. Gidduu kanatti namoonni as baatanii dabareedhaan dhaadannoo dhageessiftan waan asitti dhaga'amummaa waan gaggabaabaa ergaa dabarsitan carraadhaan as baatu maayikii isaaniifis ta'ee walharkaa fudhachuudhaaf hin jarjarina. Namoonni erga addaa qabdan tokko koree waan kana qilleessitee fuutanii as baatanii dubbachuu dandeessu. Kanaaf naamusni sun akka nu eegamu jechuun barbaada. Hedduu galatooma naamusa kana akka nu eegdan abdiin qaba. Dureedhaa guyyaa gaarii nuuf haa ta'u. ትንሽ በአማርኛ ለማለት ያህል ያልኩት ዛሬ እዚህ የተሰበሰብንበት ምክንያት ግልጽ ነው። አይ ቲንክ ስለሱ መናገር አስፈላጊ አይደለም። ማለት የፈለኩት ግን እዚህ አብረን ስንቆም ግራውንድ ሩል የሆኑትን ነገሮች ትንሽ ለዛሬ ሀሜን እስከምንቆይ ድረስ መጠበቅ ያለብን ትንሽ ሩሎችን ለመናገር ነው። ዛሬ እዚህ የምንቆመው ውድድር አይደለም። የኔ ባንዲራ ወይ አንተ ባንዲራ ወይ የኔ መፈክር የአንተ መፈክር የሚባል ነገር የለም። የምንቆመው ወያኔን ብቻ ለማውገዝ ነው። ስለዚህ ድምጻችን አንድ ስለሆነ ምንም አይነት መጋፋት አይኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቆመው ፕሮግራሙን የሚመሩልን ፕሮግራሙን ያዘጋጁ ሰዎች በቅደም ተከተል ያስቀመጡት ነገር አለ። በዛ መሰረት ነው የምንሄደው። ምናልባት የተለየ መልዕክት አለ እዚህ መናገር አለብን ብሎ የሚል ሰው ካለ ወደ ኮሚቴው ይቅረብና እድሉን እንሰጣለን እና ይህንን ግራውንድ ሩል ጠብቁልኝ። በጣም አመሰግናለሁ።